Mangguddoon itti aanu obbo Mammayya Beellootitti obbo Dumaysa isin lamaan gara na koottanu Somaalee community irraa bakka kana jiranii isinis gara nu koottaa jinuun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, I will speak in English and then I will let Abdullah speak in Somali, inshallah. First of all, I would like to thank all of you, Oromo community and all those who are here from different communities. We as a community we are supporting the call of all Oromo people, and we are asking the government of Ethiopia to stop killing all innocent people. This is a strong message for all Ethiopian government. They need to stop. They need to stop killing the innocent people. They need to free all the political people from the country. Everyone was born free, and they should be free. Wherever we go, we need to have a free speech, a free democracy everywhere. So inshallah, we are supporting our brothers in Oromo and all the Muslims all over the world. So inshallah ta'ala we make dua. May Allah subhanahu wa ta'ala make dua, make easy for them. And as I said, we are not in Ethiopia, but we are with you. From the deep of our hearts, we are with you all the time, 24/7 inshallah. So may Allah subhanahu wa ta'ala make easy. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And good morning everyone. I will speak Somali language inshallah. I just speak English, but I will include some English words because I know some of our youth, they don't speak Somali language. So, but the good thing, alhamdulillah, most of Oromo community, they speak Somali language. I know 4, 5, 6 people here and they all fluent in Somali. So as Hadinur said, I will speak Somali first inshallah. أنا طالب أبقى Somali community وهنجي على هاي إن أنا يوصل بإنه support يتغيري يقرب Somali community. سنة 20 Somali Oromo هالويان Somali Oromo Somali. We are same people. And the system that killing you today, he killed us yesterday. It's the system that divided Somali in 5 regions. Ethiopia system, Somalia وحقوقية أصلا استعمالها هي 5 قبل. NFD, Somali Galbet, Somaliland, Northern Somalia, and Djibouti. Somalia was hal قبل بهاد 5 قبل بالغدقي. ولا كلا قيمية وفند in Somalia 1977 دجال بعد أحمر إثيوبيا أيوة دجال الله مهيانين 20 قبل كذا اللي قاعد دجال كاس مدحين Somalia واجد رسيات بره وقالي دجال أذك بقالي كل جرنا بسنتنا ويال وين وحاجة أورما جنفة عم Somalia وكل تاريخ لقدام هاي سيستم كان إثيوبيا ومان أورما لاين هاي وكي Somalia دلاي oo yaashaan laayay baabiyay xoolahaanagi iyo hantidaanagi dadkaanagi burburiyay weeyaan waa same system that kill our people, Somali people yesterday and today is killing Oromo. So that time if we guys support each other and stop each other against this system, this won't happen. عرفتوا حيدها أكل ثور الأبيض يعني لما حاجة اللبا Bibi or Sahib Ayan. One was 2 balls were friends, one was white, one was black. So the lion came and said, you know, this white pool, we have to kill him because enemies can see and they will attack us. And he said, oh, yeah, eat him. He ate. And then second day he came, you know what? You have no friends, so I'm going to eat you today. And he ate both of them. So this is what happened. Ethiopia regime and system, they came and they told other Ethiopian communities, okay, you have to kill Somalis and divide and do this and that, and they say, okay, that time, long time ago, but anyway, that happened. So they kill Somalis, they divide Somalis, and that's why it's like big problem between Somalia and Ethiopia for a long time. And alhamdulillah, Somalis, we transfer that to our new generation so they know the history, they won't forget. So waxaan marka u baahannahay sidii shalay loo cunay dibiga caddaa iyo dibiga madoobaha saaxiibada ahaa markuu libaax yiri dibigan cadana lagu soo raaciyay aan cunna wuxuu yiri haa cun maalinta uu imaaday wuxuu yiri kan madoowna waan cunayaa labadii wuu cunay. So waxaa la rabaa mar kasta Soomaali iyo Ethiopian whoever oo xaq u taagan inaan garab istaagno isqabsanaan u baahannahay. maanta garabkiinaan taagannahay berrina waan garab istaagno
iskudagaan nahay isku midaan nahay we are same people Oromo and community hatta waxaan fiirinayay Somali language Oromo wax ka dhaxeeyo I found out even the language same you know guys Somali we have Somali language and we have Mai and Maha they divide this one in two kind of language and then Mai and Maha so Mai is kind of Oromo same exactly even the numbers 1 2 3 same they pronounce as Oromo words so which means Oromo so Oromo they're either from like both ways Oromo can be originally from Somali or Somali can be originally so same people but people when they did politics they use us they divide they use this name they say this Oromo this Somali this Ahmadi this bala so we have to stop that and say no hal dad baan nahay hal shacab baan nahay hal ummad baan nahay marka waxaan u baahan nahay inaan isgarab istaagno mar kasta I want to tell a message to Ahmed Abiyay from the Quran Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار Allah subhanahu wa ta'ala says don't think Allah subhanahu wa ta'ala he does know what these people are doing Allah knows everything إله subhanahu wa ta'ala وحليه ha لين إلهي إنه الماسين يقف الظالم كه ظلمي has no small or big same whether it's small or big same ظلمي إلهي سبحانه وتعالى ظلمي قرها لي كماها مرقو حلينا هاي Oromo, Ethiopian government stop killing people. This world is not yesterday world, it's different world. You know what happened in the Middle East? All those guys should be good lesson for Ahmed Abiyay. You see Hosni Mubarak gone. You see Gaddafi gone. You see all these your friends yesterday, they all gone. Today you will go too. Sooner or later. What's shaki malaha. Marka dadkaada halaynin. Don't kill your people because not share. Allah subhanahu wa ta'ala will punish you here in the world or after when you die if you don't do that. If you do that. So waxaan u sheegaynaa in Ahmed Abiyay uu istaajiyo dulmiga iyo dhibka uu ku hayo ummadda Oromo. Not only Oromo, even Somalis. But the bad thing, some of our people, whether Oromo or Somalis, they support him. They should stop doing that. Because if you support Zalim, you are Zalim too. So we are saying, you and anyone who killing people, ama dadka xira hayo, ama line hayo, ama diba hayo, you are safe. So those who standing with him, they should tell him, stop the dulmi, stop this not right. And we asking the government to support these innocent people and not support these dictatorships who kill our people day and night. So Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka codsanaynaa in uu dulmiga ummadda ka qaado in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadda mideeyo in Somali iyo Oromiya every single person who lives in either Ethiopia or Somalia or East Africa or up the whole world inuu qof noqdo nabad ku nool xurriyad ku nool dadka siyaasiyiinta xirana jawahir uu number 1 ka yahayna waxaan rabnaa si degdeg in loo soo daayo marka barakallahu fiikum oo include my words stop this dulmi or oppressive stop before Allah subhanahu wa ta'ala stop you. Barakallahu feekum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, the Chair from and our brother from Oromo, the Somali community, and we appreciate it. Thank you so much. Thank you again. Duraan dursee waan ani jechuu barbaadu community waan kana qopheessitan galata guddaa qabdu kanatti aansee ummanni keenya kaarraa asitti dhufe kun hundumtuu galata guddaa qabdu galatoomaa isiniin ja'a jechuudha kanatti aansinee wanni har'aa asitti dhufneefi ummata keenya sagalee ta'uuf waan biraatiif miti ummata keenya sagalee ta'uufi ummata keenya ka biyya keessatti dhumaa jiru ijoollee keenya ka biyya keessatti dhumaa jirtu dargaggeessa keenya ka biyya keessatti dhumaa jiru saniif sagalee ta'uuf asitti argamne galatoomaa baga asitti argamtanii isiniin ja'a jechuudha kalammata keessummoota keenya keessummoota amma dhufanii yeroo dheertuu fudhatanii haasayanii waan Oromootiif waan Somaalee keessa gabbu'anii nutti himan kana haa galatoomanii dhugumaa nuufi Somaaleen obboleeyyanii gara walirraa dhaynuun qabnu suuraa ilaalchaaniitis wal fakkaanna ollummaanis wal fakkaanna dhiigaanillee nuti tokko nuufi Somaaleen ajinuurillee haa galatoomanii asirratti argamanii rakkoo keenya tana
nu wajjin hirmaachuu isaaniitiif baay'ee galatoomaa jaan jechuu hajjinuunis hundumti keessanuu Oromoon hundumtu warri asitti argamtaniif warri asitti hin argamin illee galatoomaa fuula duraaf immoo tokkummaan nu barbaachisaa waan fedhellee yoo ta'e gartee tokkummaa malee waa takka keessaa bahuu hin dandeenyu kana uummanni keenya mataa keessa qabachuu qaba. Maali lammaffaan kan biraa kan jechuu barbaadu Oromoon tiyya qofaa miti kan obboleeyyan keenya kanaa qofaa miti hunda keenya ilaallata waan hunda keenya ilaallatuuf warri har'a asirraa haftanis uf duuba deebitanii ilaaluun baay'ee barbaachisaadha hanganumaan jaa galatoomaa fayyaada. We call it in Jordan Hiriira Oromo. When I was asking and they told me the same meaning means Hayya, means we are so close to each other even in our language. I came here today to support you all guys. What you are asking is basics. You want to just live, your people in Ethiopia, they just want to live with basic necessities. The Jordanian people here, we are few here, but all of us are supporting you. Hopefully Allah make it easy on you, easy on your relatives, easy on everybody in Ethiopia. The Jordanians in Canada, the Jordanians in Jordan, all of them are supporting you guys. Inshallah for the best of all of you. And this gathering, I'm sure it will have a sound and it will make a difference. Jazakumullah khair. I am here for all of the support I can do for you. We, the Oromo Canadian community of Saskatchewan, would like Canadian authorities to be aware of the matters related to the current political challenges in the country of origin, Ethiopia. We appeal for intervention in all possible ways in the interest of advancing human rights, political freedom, access to information and media freedom, due processes of the laws for prisoners, and the right to live. Ethiopia is plunging into a deepening political, human rights, and humanitarian crisis. In utter contempt for the international community's call for an all-inclusive dialogue and reconciliation, the Ethiopian government has chosen the opposite path of escalating state terrorism and lawlessness. Mr. Abiy and his government are causing the dismantlement of any semblance of stability in the country. The Ethiopian government is preparing for an increase in civil wars and provocations fueled by hate and vengeance instead of establishing grounds for an all-inclusive national dialogue and reconciliation. Assassinations of prominent figures are on the rise in the country. What have become the principal descriptors of Mr. Abiy's administration? No. What have become the principal descriptors of Mr. Abiy's administration? Well, the imprisonment of those who hold views critical of his government, extrajudicial killings, and trumped-up charges against political leaders and journalists. It is laudable that the unimaginable atrocities in Tigray have rightfully garnered the attention of the international community. However, this has overshadowed the tyranny in the rest of the country. For example, in Oromia Support Group, OSG, and the Human Rights League of the Horn of Africa have meticulously documented the atrocities and called on the international community for action. The Ethiopian Human Rights Commission has also investigated some of the atrocities in Oromia and recommended that the government address the grave violations of human rights. We, the Oromo Canadian community of Saskatchewan, strongly denounce such lawlessness and state terrorism and call on the international community to act before the country descends into further chaos. Canada has long been an ally of Ethiopia, a country whose government is one of the major recipients of Canadian aids. We demand internationally the United Nations Human Rights Commission and the United Nations Security Council to continue to press the Ethiopian government towards ending violence and resolving differences through dialogue. Canada and the G7 countries, we demand Canada and the G7 countries to strengthen the pressure to establish a clear and inclusive political process that is acceptable to all Ethiopians. We demand the enacting
We demand enacting the call for ending violence and establishing an all-inclusive dialogue as the only way to redeem Ethiopia. And we demand the immediate release of all political prisoners, including Abdi Ragasa, Yasso Kabbaba, Bekele Garba, Jawar Muhammad, Hamza Borana, Redwan Aman, Yusuf Bashir, and many others, along with an end to future unlawful imprisonments. We hope our requests and demands will be implemented by the Ethiopian government, as we believe the Canadian government has leverage to demand respect for the rule of law, to speak against extrajudicial killings, and to ask for the release of political figures and journalists. Thank you for listening. Thank you so much. بإذن الله تعالى ربنا يساعدكم الأردنيين كلهم الموجودين بساسكتون، الموجودين بالأردن، أكيد بإذن الله بيسمعوا هذا الصوت وراح يوصل إن شاء الله للحكومة بإثيوبيا، للحكومة بكندا, to everybody who have a sense of a basic human rights. All of you young people, I seen that young lady, mashallah, she's expressing herself. This is make my skin even like so. I feel for you. All of the Jordanians, all of the Muslims, all of the Christians, everybody are supporting you. Thank you very much. God bless you. Assalamu alaikum. From Somalian community, from Tigray community who came out to support us, I just want to say thank you from my bottom of my heart. You guys are seriously our supporters. We appreciate your support. Thank you so much again. Akkuma jechuu barbaadeu qabsoon Oromoo kan dhiiraa qofaa miti. Yaa dubartoota Oromoo kana jirtan waan isinitti dhagahamu, waan jechuu barbaadan jechuutu isinirra jira jechuudha. Maaliif hoo jettan sagalee ta'uu as baane har'a. We are here just to be a voice for our people who is not have a voice to speak, for those voiceless people. There's nothing else we can do. In Ethiopia, many things are going on. You all aware of it. We are just here for the international community to know what's going on in that country, what's going on in abusing human rights. We are here to defend human rights. We are here to defend injustice. I would like everybody to have a voice to say something against Ethiopian government. Waan isin as jirtaniif mootummaan Itoophiyaa kan dhala ilma namaa irratti godhaa jiru san balaaleffachuudha jechuudha. Isin hundatti dhaga'amuutu irra jira. Isin hundi balaaleffachuutu irra jira. Obboleeyyan keenyas du'uutu jira. Haadhatoonnis du'uutu jira. Beekaa keenyatti hidhamee jira. Ajjeechaa ilmi namaa duunetti du'uutu jira. Waan kana akkamittuu laalla ilma namaa taanee. Waan kana balaaleffachuun irra jira. Addunyaan dhaga'uutu irra jira. Waan addunyaa keessatti hin taaneef Itoophiyaa keessatti ta'uu jira. Namoonni beelan du'uutu jira. You all know what's happening in Tigray. When the woman was raped, when the elderly woman raped, when humanitarian crisis happened, killing people to salvation. I think waan jiru hunda kana addunyaatti himuun nurra jira, dubbachuun nurra jira. Hoo ilmi namaa beelan du'u, hoo dubartiin teenya dhiira sadiin, dhiira afuriin, dhiira shaniin mirga ishiitii fi kabajaan ishiirraa fudhatamu dubbachuun nurra jira jechuudha. Waan godhuu qabdan Oromummaa fi Oromiyaaf hojjechuun barbaachisaadha isiniin jechuu barbaadeeti. Nutti haa dhagahamu. Oromummaan ilmaan keenya maal akka keessa jiran, qabsaa'onni keenya maal akka keessa jiran ni agartanii jechuu barbaadeeti. Ilmaan keenya dhumaa jiran, lafa teenya akka godhaa jiran ni agartanii jechuu barbaadeeti. Oromoo yeroo mara biyya ambaa kana keessa ka jirtu lafaa lafeesiitii falmachuun barbaachisaadha. Namni lafa yoo qabaate kabajaa qaba. Eenyummaan keenya tana jechuu
jechuu barbaadeeti. Eenyummaan teenya tana Oromoo teenya namni bilisummaa barbaadu tarkaanfachuu qaba, qabsaa'uu qaba. Yoo qabsoofnee lolchiisin bilisummaan harkannu jechuu. Saniifuu Oromoo teenya, shamarran keenya, qeerroo teenya ijoollee keessaatu amma lafaa taate qabsaa'uun barbaachisaadha isinii jechuu fedheeti. Biyya fi abbaa falmata, roorroo abbaa firraa ittisa. Oromummaan isinii dhagahamuu qaba. Dhiigni ilmaan Oromoo baraa dhufaa dabraa gannaqamaa jira jechuu barbaadeeti. Saniifuu Oromoo teenya namni gaachena duwwaa qabu gaachena keenya wajjin lollee lolchiisu gumaacha waan dandeenyu gochuu lafaa lafee teenyaaf. Angaa kanuma beeka afaan Ingiliffaan beeku dhiifama naa godha. Galatoomaa isiniin jechuu fedheeti. Koominiitiilee teenya hundi keessan galatoomaa. Somaalees, Oromoos hundi keessan ulfaadhaa. Garuu dubartiin Oromoo Oromummaa qabaachuun Oromiyaa barbaaduun itti aadaa isiniin jechuu fedheeti. Dubartoonni biraa isteet adda addaa keessa waan godhaa jiran numa agarraa numa dhageenya. Garuu warra lafaa fi lafeef qabsaa'u ta'uu qabna isiniin jechuu fedhe. Galatooma. Election in Ethiopia. Free election in Ethiopia. We need justice. 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 We need freedom. We need freedom. We need freedom. We need freedom. Ethiopian government. Ethiopian government. Stop killing. Stop killing. Stop killing. Stop killing. Ethiopian government. Ethiopian government. Stop killing. Stop killing. Canada. 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 Stop. 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 Supporting Ethiopian government. Ethiopian government. Ayya galatooma. Ani waan biraan jedhu akka dubartii Oromoo takka wanti jechuu barbaade warroota biyya bulchan saniini nuti yeroo maraa barabaratti isin abaaruulleen barbaadnu akka dubartii takkaatti waan isin dhaabu nurraa ta'a. Uguruulleen geettanii saba ajjeesaa, gidirsaa, ilmaan ajjeesaa, haadha boochisaa, ilmoo haadhaaf ajjeesaa. Isaan kaleessa ilmaan Oromoo isiniif qawwee afoo dhaabatanii dhaqawweetti ukaaftanii haadhaaf ajjeeftanii hin moonaa hin jiraanna jettanii rabbillee isinin dhiisu waan illee isinin dhiisu sabnis isinin dhiisu nurraa ta'a waan isinii iyyinuu waan biraa hin qabnu saba du'aaruu fi ka ajjeesullee isini ka gidirsullee isini ka ukkaamsullee isini nu ammoo asi kan abaartani isini ka waan hundaa hojjetu sabarraa ta'a. Saban balleessina hin ceetanii uguruun geettanii kanuma isin aama waan isin abaarruuf hin qabnu ta'a sabarra nurraa ta'a biyya nagaa buusa nagaa'umsa kanuma isin jedha galatooma. I really don't have a word to say that. This is unacceptable. Shouldn't happen to human beings. What's happening in Ethiopia? We really need to speak out this or speak up about it against the Ethiopian government. Dubartoonni teenya ammam jabduu akka taatan ni beeka, ammam falamachuu akka dandeessan ni beeka, garuu hoon jenne namni tokko beekuu hin danda'u jechuudha. Ofii keessanii dubbattanii, ofii keessanii jettanii, ofii keessanii haasoftanii of keessaa baastanii namoonni dhaga'anii walirraa baranii waan kana falmachuu dandeenya jechuudha. Kanuman isiniin jechuu barbaada. Thank you guys for people who came out to support us. And I wish we'll continue to fight until the end of this what do we call anyway, we will continue. Thank you guys. Have a great day. Obbo kana mo'arra maaltu hiriira kana simbaase maali kaayoon hiriira kana? Kaayoon hiriira kana kaayoo beekamaadha addunyaa kana irratti guyyaa addaa guyyaa jidduu kana Oromoon bakka hundaa hiriira ba'utti jira wanni sababni ba'aa jiruuf illee qabsoon keenya finiinee gara xumuraatitti deemutti jira maaliif biyya keessa wanti dalagamaa jiru haalli adda addaa gaddisiisaan hedduutu deemaa jira filmaanni seeraan ala Oromoo dhiibee
qabsaa'ota Oromoo aktiivistoota haga miidiyaa Oromooti hunda cufanii kaan hidhatti guuranii haala badatu deemutti jira. Kana irraa Oromoon yeroo taa'ee wallaalutti hin jiru. Hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaati baafamaa, ajjeefamaa, reeffi isaanii raasatti gatamee allaattii nyaachifamaa, bineensi akka nyaatu godhanii awwaala dhoogganii Oromoo qe'ee irraa buqqa'aa jira. Kun mana hidhaa ciisaa, kun du'aa jira. Haalli kun addunyaa biratti beekamee jira. Yeroo ammaa beekamtii argatee jira. Mootummaan sun yakka duguuggaa sanyiitiin gaafatamaa jira jechuudha. Haala kana duraan warra Tigraay irratti deemsisaa turanii warra Tigraay irraa Oromiyaatti Tigraay yoo fidne Oromoo fixuu qabna jedhanii Oromummaa balleessuu qabna jedhanii irratti duulan jechuudha. Kanaafuu Oromoo irratti yeroo ammaa waraana Eertiraa itti affeeranii karaa dhihaa karaa kibbaa kana hundatti ajjeesuu duguugutti jiranii qabeenya saamutti jiranii filmaanni seeraan ala deemutti jira. Ka uduun filamiin hagana nama godhe gaafa filame mootummaan sun Oromoo irratti rakkoo hedduutu deemuuf deema. Rakkoon Oromoo ammootu rakkoo Itoophiyaa taati. Oromoo kuffisuu hin danda'amu. Oromoo yeroo ammaatitti bakka hunda yoo karaa nagahaa dadhabe karaa humnaatiin bilisummaa isaatiif bahuudhaaf qophii jira. Kanumaaf addunyaan mootummaa kana itti jabeessitee qoqqobbiin ta'ee haala adda addaatiin ta'ee gara mana murtii addunyaatti dhiyeessuudhaan ta'ee hatattamaan tarkaanfiin sun hojiirra akka nu oolu jechuudhaaf baane jechuudha. Mee asirratti kan isin gaafadhu mootummaa kun akkuma beekamu nama isa dura dhaabbatee yookaan isaan mormu yookaan bibbii hin deeggarin juntaa jedhee maqaa itti baasa. Maal jettanii deebitan isin kanaan? Kuni wama baratame mootummaa Itoophiyaa san keessatti haalli kun baratama. Bara Haile Sillaasee illee shiftaa jedhan, bara Dargii Wombadee jedhan, bara Abiy ammoo bara Wayyaanee Oneg jedhan, bara Abiy Ahmad ammoo inni Prime Minister ta'e kanatti ammoo Oromoon Shanee jedhan, warra Tigraayin juuntaa jedhan nama ajjeesuu fedhan maqaa hin taane tokko maqaa namni abbaan ofitti hin baasin maqaa addunyaan isaan hin beekne ofii itti baasanii maqaa saniin ajjeesanii jechuudha. Kuni maqaa sababa itti barbaadanii ittiin nama ajjeesanidha. Kana waan ta'eef maqaa saniin namni ajjeefamuu hin qabu. Maqaan Shanee jedhamu hin jiru. Garuu asirratti wanni tokko isin gaafadhu isaan waggaa 27 TPLF wajjin ta'anii farda isaanii ta'anii amma ammootinu farda TPLF waytanamaan jedhan maal jechuudha kun? Kuni nama ajaa'ibaa garuu somni isaanii yeroo maraa kijibaan warri kun kijibaan beekama jechuudha. Sobaan waan beekamaniif waan namni bira dalage qabsoo namni bira dalage odeeffannoo odeeffachuudhaan argaa muuxannoo irraa fudhachuudhaan waan ofii godhatanii odeessan jechuudha. Ashkarummaa ofii baratan kanaan durallee bara yeroo wayyaaneen jirtu san isaantu Oromoo jala fixaa ture isaantu Oromoo jalatti qabee lafarraa fixaa ture ka hidha buursise isaanumaa ammallee ammootu Tigraay jalaa uummanni Oromoo qeerroon Oromoo isaan achi jalaa baasee jennaan deebi'anii ammootu sirna gadi qabaa gabroonfataa sirna aadaawii jalatti bulchuudhaaf Oromoo sirna san jalatti deebisanii cabsuuf ammallee sirna naftanyaa jalatti deebisuudhaaf warri tattaafatu isaan jechuudha. Ammallee sirna wayyaanee jalaa baafnaan ashkarummaa naftanyaa jalatti galuudhaaf ka qabsoo godhaa jiru ka filmaataaf isaan wajjin socho'utti jiru ka Oromoo filmaata keessaa baasee Oromoo hidhatti guuree akka malee godhutti jiru. Jara kana jarri kun qaanyii hin beekan safuu hin beekan garaa malee garatti malee irratti malee sammuutti yaadanii hin beekan. Kanumaaf waan Oromoo hin qabne Oromoo jechuu jaalatan. Amma yeroo kanatti akkuma beekamu Jawaar Mohammad faa Baqqalaan faa mana hidhaa keessa jiranii keessattuu yeroo ammaa kanatti Jawaar Mohammad ilkaan isaa dhukkubee yaalas dhabee halkan walakkaa faa itti dhufanii yaala si geessina jechaa jiraniini gara kaan yaala dhuunfaa isaatti dhorgamanii turanii dhaabbileen biraatti akka Baalambarraas ammoo mana hidhaa keessatti somaa jiraniiyyuu gara filmaataatti deemaa jiranii ka Oromoo kana dhiibanii keessaa baasanii kanoo akkamittiin taltan akka nama hayyuu tokkotti. Kuni waanuma jiru silaa argitee saree udaan irra jette jennaan ka soqutuu kanaa jette jedhan yoo Jawaar dhukkubsatee achi keessatti ka waa ta'u ta'e yoo Jawaar ka fayyaa isaa dhabee ka miidhamee ka du'u ta'e fedhii isaaniiti qaraayyuu ajjeesu yaalii godhanii rabbiin tokkichi cimina wardiyyaa isaatiin haala sirna uummata Oromootiin jalaa bahe jechuudha. Ammallee mana hidhaa san keessa taa'ellee waan isaan dalagan kana isaanii lubbuun jiru ka irraan adi'aa'uu caala mana hidhaa san keessa warra jiru san sodaatan. Sirni Abiyyi kun argitee
sirna yoo an du'e